Ayyoo warkee yoo yana gene sambarada babarfa fayyadaa tolo bonallee ol guyyaatoon ijaarra gollisaati tuni qoomiteen ta saayinsii siyaasaa ta torbaanii marra tokko GOROFF Media irratti sanii dhiyeessu. Akkuma itti dhiyaattanii torbaaniin akkanaan qoommii barnoota dansaa isii qabna itti dhiyaadha. Torbaan dabrellee waan hedduu waliin laalle saayinsiin siyaasaa maanii jenneet xeeyyannee waan hedduu keessa hubannu. Maantu wal fakkeessa maanti gargar gorsaallee achi keessatti hubannee jecha. Ardhammoota dabarree saayinsii siyaasaa akkamitti xeeyyatee yookaan dhalootisaa akkamii baballinnii isaa akkamii waan jedhuun itti dabarree tanallee waliin laalla. Duuba saayinsii siyaasaatiif siyaasaan maanii jennee torbaan dabroo jalaallu siyaasaan waan namni hojjetu murtee namii yookaan mura namii nam dur deemuru waan akka gumiin jiraattu waan akkasii wal fakkaataati waan mootummaan tolchu waan biyyitii yookaan afaan ingilizaatiin state jennuun waan biyyitii taatu akka namni fidamuu jecha. Political science yookaan saayinsii siyaasaa immoo siyaasaa barnoota waan kan qoratu jennee afaan gabaabaa waliin laalu waan dhibiilla immoo laayyuu maqaa dhodhoomu. Akkasiifiyyuu ardhamoo siyaasaan saayinsii siyaasaa akkamitti xeeyyatee jenneetti nu jalaallu biyyitii fulaa gar lamallee qooddeellee gargariin laalte. Saayinsii siyaasaa hojja jedhanii akka tokkoon yaadii namni waan siyaasaa laalee namni akkam fidama namni akkam buleekaa namni akkam wal fidaa akkam wal fixa waan jedhallee cufallee laalaniin yaadi sun callaanu mata isaatiiyyuu akka beekta saayinsii akka akkasiillee itti ilaalan. Akka tokkoon ammoo saayinsii waan namni bocee curriculum baanan kee galchanii namni gartee boqonnaa tokko boqonnaa lama jedheettiin barat fakkaataa jedhan. Agartee scientific study karaa wayin qoratan kan research methodology illee waan sullee cufayyuu qabu. Akkanaafiyyuu yoo akka qaragur laalle kanamii siyaasa waan isii herregettiin jedhu yookaan bultiin nama finni nama maal fakkaataa jedhetti laalanii wanni sun waan waan akka malee yoo dheertuun durattiyyuu jira. Keessumattiyyuu gar ilboruu hangulatti chaayinaallee fudhannaan yookaan qaroom induu ka jedhan war Hinduism yookaan war Indii duri hin beektaniini war sullee qaroom warra keessalleetti in hubanna lafa raftii tan keessalleetti guddoo waan siyaasaa nami laale sullee bir dabartee Afrikaa gamgararroo kanallee laf Misirii tan keessalleetti nami waan siyaasaa guddoo qorateetti ilaalu. Warri kun akkuma tacallaan irra guuniti nami qoreettiin tattaabbee hedduu laf kaa'ellee in jiraa jecha. Ammoo biyyitii akka qaroom chaayinaa keessatti taanaan Indiyaa taanaan yookaan Indii keessallee taanaan yookaan kaaraftii keessallee taanaanii waan kan guddaa wayiitiin daartu garam gulmurti gam warra lixaa qabaanan kan gulmurtii jecha. Gam warra lixaatti ammoo wanni ati ilaaltu maanii waan warra Awurooppaatii fi warra Ameerikaati jecha yookaan warra Ameerikaanii kan. Akkas duuba hojja Yuuropiin itti xeeyyateetti ilaalte dhalooti saayinsii siyaasaa gariinni guldoofatu gar warra Giriikii duriiti. Torbaan dabrillee keessallee waan sullee waliin tunneetti ilaayyuu laala. Akkasiifiyyuu warri Giriikii durii finni warra city states yookaan dirqaba warri kuni dubbii jenne gaaf durii gaafi warri gar dira 150 qabin jiru. Dirqam fidatanii jecha suniini warri finni nama akka dira gurlaalan. City states ta jennuuni. Akkasiifiyyuu hojja haga gartee gaaf fagoo gulaa itti xeeyyanneetti laalle nami maqaa saayinsii siyaasaa keessaa maqaa guddaa qabu nami Giriikii nam hedduu. Ammoo hojja keessa fuunee tokko laalloo Pilaatoo nami jedhaniin yookaan Plato haa jedhaniin afaan Ingilizaatiin duub nami sulleen siyaasa keessatti saayinsii siyaasaa keessatti hagartee waan uummata herregee waan finni nama herregeettiin barreessiti keessatti nam fula guddoo qabu. Kitaab The Republic jedhanii nami barreessee finna amma lak dubbii jenne mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa jedhan. Waan Republic jedhan sun nami akka bocee waan isii laf kaayyu'een namichi Pilaatoo jedhaniin kanaa jecha. Inni stable republic jedhan yookaan gartee republic tasgabbaa yookaan republic qabbanichi yookaan kan nagaa qabu akkas jedhanii. Duub kitaab sun keessallee tinillee waan hedduu dubbata waan hedduu siyaasaa gartee yaad siyaasaa achi keekaawaa jecha.
isaan eegalee namni dhufu dhibiin immoo Aristootil jedhaniin. Aristootil illee namiyaat siyaasaa gugurdaa boceetti lafaa nam finna akka namni waliin fiduuni hedduu laalee duuba akka hubannooti isa guloo fula ja'a gargarii qoode waan akka monarchy jedhanii aristocracy jedhanii tyranny jedhanii polity jedhanii democracy jedhanii oligarchy jedhanii waan akkana kan cuuf akka fula ja'a gargarii qoode nami waan jahaan kan keessa yookaan akka waliin fidan jahaan kan keessa tokko wal fide yookaan biyyatti tokko akkanaan buluu danda'e tokko akkanaan bulti. Kunin hojjaa akki namaan fidan akkan jira as keessatti uummati akkan fidama akkan irnamaa jirti akkana irnamaa hin jirrellee waan jedhaallee art keessatti tokkoon tuqeetti lafaa. Ammoo wanni jahaan kun maanii jenneettini marro dhibiyoo waliin laallaa jecha ardi immoo akkuma saayinsiin siyaasaa babal'achaa dhufeeninoo wal barsiifnaa jecha. Inni Aristootil akkisaati dimokiraasiin finna akka malee hamaati. Wanni akkas jedhuufi nam gumiitti gartee mob jedhaniin afaan Ingilizaatiin gumiin nam bulchi jedha kanuma walta nam diranii duuba akkasii malee finni dansaan polity jedha. Agartee namni xiqqaani beekallee qaba hawriillee qaba middle class jedhaniin warri kun nam fidu. Akkasiifiyyuu inni waan kanatti dansa jedha ammoo modern democracy keessatti yaadii polity suniif modern democracy haa equality justice waan kan cufayyuu qabu wal fakkaataan leen jedhanii gartee tokkoon marroo dhibii ilaalla afaan gabaaboo Aristootil illee nama waan akkas ilaala. Pilaatoo fi Aristootil nama fuul gartee wanni warri fuul itti deeffatu waan dir warra haan dir 150 yoo garee agas illee jiru dir kan akkamiin fidan nam jajjabaa gartee gurmaaheettiin dir kan fidutti jiraachuu malee jedhu warri. Ammoo gartee dhukkubsanii dir kan fidan jedhu warri. Nami inni barsiise nami Aristootil barsiise gurbaan isirra barate haa Alexander the Great jedhaniin yookaan Alexander guddichi baananii namichi sunini eeguma warri irra baratoo wanni inni ta'e kaayee nama waraan jaarratee laf Mediterranean Sea jedhaniin galaan Mediterraneanii kan dhaattu tan gartee biiqubate tan hedduu qabatee artillee birallee dabree Afrikaallee cufattaa akkee laf Misiriitu cufu ga'e. Ingartaniiniti achi inni laf gargarii qoodee tan jeneraale beluu bulchu agal laf jeneraale beluu bulchu agasillee jeneraale beluu bulchu jedhee gargarii qoodeetiin fiduutti xeeyyete. Jennaan biyyiti ardhaa isi dhiiroo dabaa wanni waan dira callaaniti yoo akkana akkamiini laf bal'ootan fiduu danda'an siyaasaa nam laayyuu bal'attee jedhan. Duuba yaadi siyaasaa yookaan political thoughts ta jennuun political philosophy ta jennuun yaadi kunin akkamiin dhufaa hojja jedhani jijjiiram siyaasaa ka akkam Alexander the Greatiin kunin dhufeeniin kan guldufte. Biyyiti akkara wanni nami argidir akkamiin dir kan finna. Lafti babal'atti Alexander lafti inni jiruyyuu tadhibi yoo akka namaan tolchan laf bal'ootan akkamiin fidan. Akkasiin gartee thinkingin yookaan herregi nama jijjiiramu xeeyyatee jecha. Dubbii jenne laf boorana keessatti hojjate laalte ati waan gadaa waan dhawaa dhibaayyuu callaa hojjatin herredde birteette bari jijjiirame gaaf haani jallisii gadhuuf jallisii jedhan. Ati nama yoo mataan kan kee dhawaa dhibaayyuu callaa birtaa'e nam jallisii si gadhuuf dandeette waliin hin bultu. Yaad siyaasaa yookaan herreg dhibii si feesis agartee jallisii dhuftu waliin akkamiin fidamnaa. Akkonanaallee maqaa waraqa eenyummaa jedha waan kan akkamii waliin bul daanga jedhan daanga akkamii waliin bul gartee waan hedduu si dhufaa jecha suniifiyyuu barnooti saayinsii siyaasaa akkasiin babal'achaa yaadi siyaasaa dhibiin itti darama akkasiin gad dhufaa jecha duuba sun fakkaate warri Europe hequbatu warri Greek callaaleen warri namni akka Socrates faallee namuma Greekiti ammoo gartee nam dhugaat warri qorannoo hedduullee hojjete kitaaba hedduullee barreessee warri fiillee barsiise siyaasaanii barnooti saayinsii siyaasaa achuma babal'achaa nami hedduullee gosti hedduullee laf dhibii akka Ispeenii ta Portugalii ta Faransaayii ta Ingilizaa ta Germanii lafti tun cuftinuyyuu gartee biyyiti warri warraallee qorachuutti xeeyyat siyaasaa nami akkam buleeqa. Gartee yaadaani nami hojii akkam fidamdansa jedhaniitti waan sun cufayyuu laalan. Atoo si laalafteen keessallee taate nami waa barreessee walaaf keeyye taate
gaaf namii gartee gada keessalletti jijjiiram dhufu nam tokko yaa tokkoon dhufu fulaa akkan tolchan akkana tolchanii ayyi fulaa agan tolchan haaganna tolchaniiti lafa fulaa garan godaanan garana godaananiiti wanni cuftin yoo akka jijjiirama yaada nama guldeemti jecha siyaasa keessalletti akkas duub warri sulleen cuf barate yaadum war kanaatti garamillee taake gar Ameerikaallee taake duub garasii saayinsii siyaasaallee barachuullee xiyyeeffatan biiti guddin saayinsii siyaasaa gartee medieval period jedhaniin gartee gar jaarraa kudhanii abreessoo sadeessootiin achi garas dura garasillee gam tokko laalan shaneessoo jaarraa kudhanii shaneessoo kudhanii jaheessoo garanallee gam tokko qaban akka kudhanii saddeetifa kudhanii sagalitti heeyyattee gar 2021 yaad siyaasaa kaeegisuun baballachaa dhufeen ammoo modern political thoughts jedhaniini waan akkasii cufayyuu barachaa yaawanii jecha araarnaa tolchaa akkas duuba akkasiin barachaa yaawanii jecha fula akkanaa gargari qoodanii Yuurop keessatti hin qabda akka baballinni siyaayyuu agartanii Awurooppaa jecha achi gara Ameerikaa taakkinaanii bar 1980 namichi John W. Borges jedhaniini eessaa midhaas agartee University of Columbia ta jedhanii New York City keessatti artii midhaasee gartee barnoota namii chapter yookaan boqonnaa talk lam jedheetiin barachuut xiyyeetan curriculum baana keessa seensisanii barachaa xiyyeetan US keessalleetti yookaan United States of America ta jennuun Ameerikaa guddootan keessatti gaafasitti xiyyeetanii jecha akka gaafitti University of Columbia eenyutu artii barate namisumaan barate gaafii as jala comment keessallee barreessuullee hin dandeettan. Akkasii hojjaa moo qortanillee taa subscribe channel teentana tolchiitillee hin dadhina like tolchiitillee hin dadhina share tolchiitillee hin dadhina wanni akkasiiti barnooti keen kuninoo babal'atee nama waan kan arguu malillee hedduun ba'a jecha galata guddaa argadha eegee achi bir dabarti immoo Itoophiyaallee wanni akka barnoota guddoo jalqabattee university baniititti xiyyeetanii bara Haile Sillaasee keessaa University keessallee barsiisuu jalqaban gaaf dargiillee ammoo akka gartee civics and ethical education fakkeessanii akka gartee barnoota lammummaa ammaa kan fakkaatee universityin gadittiyuu barachuullee xiyyeetanii akkasiin babal'achaa dhufe ammaan tan Itoophiyaa keessattiyyuu fuula university hedduu barsiisan taaniin beeku university Finfinneettiin barsiisan university Amboottiin barsiisan university Wallaggaattiin barsiisan Dirree Dhawaattiin barsiisan Jijjigaattiin barsiisan Meqaleettiin barsiisan fuula akka barsiisanii jecha hojja garii maqaalleen gargarumaa gormalee akkasii duuba warheennaa baballinni saayinsii siyaasaa akka barnootaatti akkanaan babal'achaa dhufu lafteen keessallee namni siyaasa akkamitti hubataa finna akkamii laalaa waan jedhullee marroo dhibiillee wal birqabne saayinsii hammayyaa kanaaf saayinsii hojja jechuun baannamoo akki namni siyaasatti hubatu lafteen keessatti akkam jirtii waan jedhaallee marroo dhibiillee wal birqabaan laaluullee dandeenya dhaabbuu badhaasoo guyyaa tokko akkasillee tolchina. Ifilleen ifatina durumatti yaana barnoota keen kana guyyaa onana siyaasaa maani saayinsiin siyaasaa maani waan sun callaa hiikatti tolchiiti. Ardi immoo gar saayinsii siyaasaa dhumne maqaa namidduullee dhoomne akkan tokko lam jenneettini nama akka tokko lam callaa maqasaniidha malee namni akka John Locke waan isa haasa'uu hin dandeenya, Adam Smith haasa'uu hin dandeenya, Thomas Hobbes, Thomas Aquinas, Karl Marx, enen fa Rousseau, Jean-Jacques Rousseau jedhanii nam dhugaa jecha warri siyaasa keessatti fuula guddoo qabu. Machiavelli illee namiin jedhu jecha Niccolo Machiavelli namicha amma The Prince isan namni hedduullee dubbisuullee dhabdanii kitaabsullee nam barreessa. Nam modern politics keessatti yaadu guddaa akka malee jajjabaa laf kaayee jecha keessumatti waan angoomaanii akkamiin dhufti akkamiin jabeeffatanii qabatanii akkamiin nan fidanii
jedheetiin yaad jajjaba laf kaa'i. Akkasi duuba yaad kitaab sunillee guyyaa waaqii jedhe gabaabsinee waliin ilaaluullee hin dandeenya. Saayinsiin siyaasaa guddoo bal'aa waan namni tokko lam jedheetiin guyyaa tokkoon yookaan qommii akkanaatiin laf kaa'uuniti. Gartee waan ikoonomiksii tuqaatii hojjaa Adam Smith laaltee gara iskuulaa dhufti waan filosoofii tuqaatii waan gartee saayikooloojii tuqaatii nami nam dur deemu mataan isaa akkam jira. Jeneraaloti waraana akkam yaadde. Nami gartee maatii jeetti keessa dhufa akkamiin nam fida. Nami kun nami dureessi maatii dureetti keessa dhufu immoo akkamiin nam fida. Gartee saayikooloojii jedha waan mata namaallee waan qorataati. Duuba akkasiifiyyuu saayinsiin siyaasaa waan akkas bal'ooti guyyaa dhibii tokko lam jenneellee walumaan itti yaana horaa bulaa deebana qoomittaantu walagarra tuniin qoomiteen ta saayinsii siyaasaati GOROFF Media irraa torbaanii marroota filate saniin baati horaa bulaa deebana naga keessa qoomittaantu walagarra ulletti.